صلي على محمد يا مصطفى الربي مكة نوران دلته مدينة ديم النبي سينا زنين تبدا الصحابة نبي صلي على محمد يا مصطفى الربي مكة نوران دلته مدينة ديم النبي سينا زنين تبدا الصحابة جعفر أبا خولد إيغان حلم اللمك أبوته جنة خيستين إسار كيجرام نبي محمد صلى الله عليه وسلم قوتما جمادان بكمام bareedina yookaan faaya yookaan dhaabaadhaaf binaanis hin hamatamuun garee musliimotaa gara habashaa baqatan dursee kan dhufee fi mooticha habashaa gaabasii Ahmad Najjaashii dura dhaabbate onnee guutuudhaan kan dubbate isa ture. Maqaan isaa Jaafar ibnu Abu Xaalib jedhama. Seenaan sahabotaa guyyaa har'aan tanaa seenaa gooticha kanaati nufaana turam. صلي على محمد يا مصطفى الربي مكة نوران دلته مدينة ديم النبي سينا زنين تبدا الصحابة نبي صلي على محمد يا مصطفى الربي مكة نوران دلته مدينة ديم النبي سينا زنين تبدا الصحابة. أدير رسول صلى الله عليه وسلم كنتان أبو طالب قريشوتا براتي إجا خبجاتين قلال متهوس هي ستران أبا جولي هدو خنطراني فيم ماتي سانيت اللي نياتشزو خانك دردبو خانكان أبو طالب قيستو يروبي يارفا كوغنسي يوخان هونغين قدان رخطو ركوني ساني كرماله اتجمع ترم كوغنسي ميدان بليسو في هوريفتو نالتيم أمتي چاس دوا جلابوف جيچا هنگل فيكو قرطي إسا درك سيسي ترم نبي محمد صلى الله عليه وسلم أصو نبي تاني انفلتا من درم يرو درراج ماسانيتي أدير ساني أباسين ماتين أبليس خيتي خان أبو طالب باي إيرام علمنا مامو بيلان دماجرام أناف ماتي سارا هنگ مرتايتكم irraa qoddachuudhaan isa haa gargaaru jechuun yaada adeera isaaniitiif deeysan Abbaasiis yaadicha ni fudhatan. Abbaasii fi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliin gara Abu Xaalib deemuudhaan yaada kana isaaniif deeysan. Abu Xaalibis hangafa Aliyyi kan ta'e aaqiliin waan hin ta'in ijoollee biraa keessaa kan fedhan filatanii fudhachuu akka danda'an itti himan. Bifa kanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ali Abbaas immoo Jaafar maatii isaanii waliin nyaachisuudhaaf gara mana ifii fudhatan. Gosa Haashim keessa namoonni shan bifaan garmalee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka fakkaatan himaman. Isaanis ilma adeera isaanii kan ta'an Abu Sufyaan ibn al-Haarisii fi Qusaam ibn al-Abbaas akaakayyuu Imaam Shaafi'ii kan ta'an As-Saa'ib ibn Ubayd akkasumas hunda caalaa kan isaan fakkaatan ilma intala isaanii Faatumaa kan ta'e Hassan ibn Aliitii fi ilma adeera isaanii kan ta'e Jaafar ibn Abu Xaalib ture. صلي على محمد يا مصطفى الربي مكة نوران دلته مدينة ديم النبي سينا زنين تبدا الصحابة نبي صلي على محمد يا مصطفى الربي مكة نوران دلته مدينة ديم النبي سينا زنين تبدا الصحابة. Jaafar akkuma umriin isaa dardarummaa ga'een Asmaa bintu Umaysi fuudhee adeera isaa Abbaas biraa bahuudhaan bultii mataa isaa dhaabbate. Niitii isaa wajjin harka Abubakar radiyallahu anhu irratti islaama dursee fudhachuudhaan musliimoota jalqabaa jidduu tokko ta'uu danda'e. Faraa jannata qoree adda addaatiin guutamuu isaa kan hubatan Jaafarii fi niitiin isaa gara jabummaa fi miidhaa Qureeshotaan isaan irra ga'u obsaan dabarsuudhaaf yaalii guddaa godhaa turan. Garuu dharri Qureeshotaa kan guyyaarraa guyyatti dabalaa dhufe humna isaaniitii ol ta'uu jalqabe. Carraan namoota qulqulluu waan Rabbiin keenya tokkicha ja'aniif qofam miidhaan irratti raawwatamu kan isaan yaachise Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhumarratti sahaboonni isaanii gara Habashaa akka baqatan ajaja dabarsan. Haala kanaan gareen jalqabaa kan Jaafariin durfamu yeroo duraatiif gara biyya Abisiiniyaa yookaan Itoophiyaa baqate. Habashaa keessatti gaaddisa mootii haqaa kan yeroo san Itoophiyaa bulchaa ture jala ta'uudhaan amantii isaanii bilisaan raawwachaa mi'aa Rabbii isaanii ibaaduutis dhandhamaa turan. صلي على محمد يا مصطفى الربي مكة نوران دلته مدينة ديم النبي سينا زنين تبدا الصحابة نبي صلي على محمد يا مصطفى الربي مكة نوران دلته
qondaaltonni Qureeshii kan nagaan jiraachuu baqattoota kana ibiddoo komee jalaa itti ta'e garuu malee ittiin isaan gara Makkaatti deebisan yaaduu jalqaban. Dhumarratti murtiin Qureeshonni irra ga'an Amr ibn al-As Abdullah ibn Abi Rabi'aa badhaasa hedduu wajjin gara mootichaa fi qeessota Habashaatti erguu ture. Akkuma Itoophiyaa gaaniin qabeenya badhaasaa fidan qeessotaaf kennuudhaan dachii mootichaa irraa dargaggoonni yakkamtoota ta'an galanii socho'aa jiru. Amantii abbootii isaanii irratti baatu ni abaarus. Uummata keenya gidduutti waldhabdee fi qoqqoodamni akka uumamu godhaa jiru. Yeroo nuti mooticha dubbifnu waa'ee maalummaa amantii isaanii odoo hin gaafanne akka dabarsanii nuuf kennan isinis nu gargaara. Kabajamtoonni dursitoota uummata keenyaa waa'ee isaaniitii fi waa'ee amantii isaanii hunda caalaa beeku ja'aniin qeessonniinis tole isaaniin ja'an. Amrii fi Abdullaas Najjaashii badhaasa guddaan erga gammachiisaniin booda yaa mootii Habashaa dargaggoonni abaaramtoota ta'an tokko nu jalaa badanii gara biyya keessanii dhufanii jiru. Amantii nuufi isinis hin beekne hordofu. Yakkamtoota abbootii fi uummata isaanii irratti yakka hojjetan waan ta'aniif akka harka isaanii qabdanii nuuf deebiftan jechuun dursitoonni kabajamtoonni keenya gara keessan nu erganii jiru ja'aniin. Mootichinis gara qeessotaa naanna'uudhaan isaan laale. Yeroo kana isaanis yaa mootii keenya jarreen kun dhugaa ja'anii jiru. Uummata isaanii irratti maal raawwatanii akka dhufan kan beekan isaan waan ta'aniif murtii haqaatiif gara isaanii erguu qabdu ja'an. Mootichi waan ilaalchi isaanii isa dallansiiseef gooftaa waan hunda uumettiin kakadhe. Yakki isaanii maal akka ta'e dura ifii xiyyaa qulqulleessu malee dabarsee isaan hin kennu. Wanti namoonni lamaan ja'an dhugaa yoo ta'e dabarseetiin isaaniif kenna. Yoo akka isaan ja'an hin ta'in garuu hanga golgoltummaa kiyya fedhanitti dachii tiyyarra jiraachuu danda'u jechuun isaan rifachiise. Musliimoonnis dhaddachaaf akka dhiyaatan mootichi ajaja dabarse. Musliimoonnis garas deemuu isaanii dura namni isaan bakka bu'ee haasa'u Jaafar ibn Abu Taalib qofa akka ta'u walii galan. Salli alaa Muhammad yaa Mustafaa Larabii kan nuuraan dhalatee Madiinaa deeman nabii seenaa isaanii dubbadhaa har'a sahaaba nabii. Salli alaa Muhammad yaa Mustafaa Larabii kan nuuraan dhalatee Madiinaa deeman nabii seenaa isaanii dubbadhaa har'a sahaaba. Masaraa mootichaa keessatti qeessonni uffata magariisa akkaan bareeduu fi koofiyaa miidhagaa kaayatanii bitaa fi mirga mootichaa ta'anii jiru. Oduu musliimoonni hin seenin dura Qureeshonni iddoo isaanii qabatanii turan. Mootichi ni dhufe. Musliimoota malee hunduu kabajaa mootichaatiif jecha ol kaanii gadi ja'an. Musliimoonni maaliif nagaa kabajaa isaaf akka hin kennin mootichi yoo gaafatu nuti ummata rabbiif malee waan biraatiif gadi hin jenne jechuun jecha seenaa keessatti hin dagatamne deebii isaaf kenne gootichi muslimaa Jaafar ibn Abu Taalib. Been itti dhufuudhaan jiran mootiidhaaf salaatu didan. Nabiyyii keessaniif hin sagaddanu. Rabbi tokkochaan malee eenyuufuu hin saganu. Muhammad ergamaa rabbiif gabricha ta'uu isaa qofa kan nu barsiise. Mootichinis dinqisiifannaadhaan mee amantiin ummata keessa wajjin duwidaa fi garaa isin godhe kun kamiisaati? Gara amantii kiyyaa yookaan amantii ummata bira maaliif hin seenne jechuun isaan gaafate. Jaafar gara fuulduraa dhiyaachuudhaan haasaa kanatti aanu godhe. Yaa mootii nuti ummata wallaalaa turre. Aseelota harka keenyaa mukaaf dhagaarraa bocu waaqeffanna turre. Du'aa nyaanna turre. Firoomsa kun mirga ollaa hir'isne jabaan keenya dadhabaa miidha.
haala kana keessa otoo jirru rabbiin nu keessaa nabiyyii sanyii isaa dhugaa dubbachuu isaaf amanamaa ta'uu isaa hubannee kan beeknu nu erge. Nabiyyiin kun rabbiif qofa akka bitamu gooftaa sobaa mukaaf dhagaa irraa hojjetaman kan abbootiin keenya waaqeffatan akka ittiin dhiyaanne waamicha nu dabarsan. Waaqtota keenya irratti soba dubbataa jiru. Nuti kan waaqeffannu dhagaa yookaan muka osoo hin ta'in hafuura jara gubbaa jiru isaan gara rabbitti dhiyaatu. Hundumtu warroottan aseelotaan amananii waan ati hubattanii hubatan jechuun rakkisaadha. Amee amantiin keessan maalitti isin ajaja? Rabbi qofaaf akka bitamu isarratti waa tokko akka yagatoomsin akka dhugaa dubban akka waadaa hin nyaanneef firummaa akka hiinu mirga ollaa akka hirdhisne sagaagalummaa akka raawwanneef lubbuu seeraan ala balleessuu irraa uf qusachuu nu barsiisa. Qarshii ilmaan haadhaaf abbaan qabne nyaachuu irraaf maqaa dubartii sagaagalummaadhaan balleessuu irraa nu dhoowwa. Dubartii qulqulluu amantiin keessan ammoo waa'ee dubartii maal jedha? Amantiin keenya saala lamaanuu qixxeetti ilaala. Mirga nu qabnu jarris ni qabu, mirga jarri qabu nutis hin qabu je'een mootichi ibsa Jaafariin ni booji'ameem. Ta'us dhimmichi kanaan hin dhaabbannem. Guyyaa itti aanu qaruutee ergamaa Qureeshii kan ta'e Amr, yaa mootii waa'ee Yesuusis waan gurraaf ulfaatu waan jibbisiisaa dubbata. Waa'ee Yesuusii maal jedhan? Nama malee haala gooftummaa hin qabu jedhan. Dubbadhaa amantii waa'ee Yesuusii irratti qabdan maal fakkaata? akka nabiyyiin Muhammad nu barsiisanitti hafuura kan Rabbii irraa ta'eef gara Maryamii qulqullittiitti. Yesuusii eenyuun isa akka daheef akkaataa ittiin dhalate gaafadha. Quraana keessan keessa akkaataa dhaloota Yesuusii wanti himame jira ree? Attam mina dubbisi. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم. mootichinis waan aayatonni qur'aanaa onnee isaa seeneef osoo imimmaan ija isaa keessa roobee boqoo irraa gad yaa'u gara muslimootaa naanna'eem. Ergaan nabiyyii keessaniitii fi ergaan isaadhaan madda tokkorraa waraabameem je'een. Amrii fi hiriyaa isaanii garuu narraa deema, gooftaa waa hunda uumetti hin kakadhem, baqattoota kana dabarsee isiniif hin kennu je'ee abdii murachiiseem. Keessonni deebiin Jaafar isaan dallansiisee waan itti aaraniif mooticha hanga dubbiin tuquu ga'anii turan. Mootichi muslimootaan har'aan booda isin nagaan jiraadhu, namni karaa keessan irratti gufuu ta'uu barbaade gatii isaa ni dhandhama, nama isiniin morme hunda anaatu adabama, gooftaa waan hunda uumetti hin kakadhem, tokkoon keessan na jalaa miidhamurraa gaara meetarraa ta'e dhabuutu naaf farra wayya jeen. Gara biraatiin Amrii fi hiriyaan isaa garuu badhaasni isaan fidan isaaniif deebifame salphachaatii fi saalfachaa Itoophiyaa dhiisanii gara Makkaa akka deebi'an godhameem. Musliimoonni garuu gammachuun akka jiraatan hayyamameef. Salli alaa Muhammad ya Mustafa al-Arabi kan nuuraan dhalatee Madiinaa deeman nabi seenaa isaanii dubbadhaa har'a sahaaba nabi.
صل على محمد يا مصطفى ربي نوران دلته مدينة النبي سينا سنين كبدا رسام waggaa torbaffaa hijiraa irratti Jaafarii fi maatiin isaa gara dachii jiha Madiinaa taateen tantoonna musliimoota jala jirtu deemanii turan. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam akkuma achi gaaniin waraana Khaybar irratti injifannoo goonfatanii waan turaniif injifannoo Khaybar immoo dhufaatii Jaafariitu gammachuun naguute jechuudhaan gammachuu fi yaaddoo isaaf qaban ibsanii turan. Akkuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gammadan musliimoonnis gammachuu guddaan itti dhagahame. hiyyeeyyii fi rakkottootaaf yaadaatii fi dhiphachaa kan ture Jaafar maqaa qoosaa kan abbaa hiyyeeyyii jiru yeroo gabaabaa booda isaaf kennamee ture. Abuu Hurayraan akkana jedhanii turan, namni rakkottootaaf eenyurrallee caalaa yaadu Jaafar ture. Yeroo gara mana isaa deemu gara keenya goreeti nyaata qabu hunda nuuf kenna ture. Nyaanni manaa yoo dhumu meeshaa nyaata itti bilcheessan yookaan distii dhadhaan xiqqoo keessatti godhame nuuf fiduun akka isii arraabbannee qulqulleessinu nu godha ture. Jaafar Madiinaa keessa baay'ee hin turre. Akka lakkoofsa hijiraatti waggaa 8ffaa keessa namni Rasuula sallallahu alaihi wasallam gara mootii Beezaantaayin ergan waan jala ajjeefameef garee lamaan jidduutti walitti bu'ee gara waraana cimaatti jijjiiramee ture. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waraana qopheessuudhaan Zayd ibn Haris dursaa godhanii garasitti ergan. Yoo Zaydii du'e yookaan madaa'e Jaafar ibn Abu Talib akka bakka bu'u, yoo Jaafar du'e yookaan madaa'e immoo Abdullah ibn Rawaah akka bakka bu'u, yoo Abdullah ibn Rawaah ajjeefame yookaan madaa'e garuu musliimoonni dursaa isaanii akka filatan jechuun ajaja haaraa san dura hin baratamin kennan. Waraanichi ulfaataa fi miidhaa hedduu isaan irratti geessisuu akka danda'u musliimoonni haasaa nabiyyiirraa hubatanii jiru. Boqonnaan haaraan ni jalqabame. صل على محمد يا مصطفى ربي كنوران دلته مدينة من نبي سينا سنين تبدا الصحابة صل على محمد يا مصطفى ربي كنوران دلته مدينة من نبي سينا سنين تبدا الصحابة. Waraanni musliimoota ganda Mu'itaa jaamu kan gaarri Yordaanos jidduutti argamu yookaan waraana Beezaantaayinii wajjin wal fuuldura dhaabbachuu jalqaban. Waraanni Beezaantaayinii Araboota Nasaaraa Kongosaalee Lakim, Juudam, Udaay fi kan biraa hedduu irraa walitti qabaman. Hiriira malattis loltoota Beezaantaayin 100 qaban. Musliimoonni garuu 3,000 qofa turan. Waraanichi ni jalqabame, itti jabaachaa dhufe. جلال الرسول صلى الله عليه وسلم زيد ابن الحارث نجفمم. جعفر هم تدرسوف بكيسا بوئم فرديسا بلوفسيسا ورانا دينا جدو سينم فرديساتين أسيف أجي دبالام جنني يرودياتو أكم نمغمتي لغاتينيسيس أكم تبنا في مياوانا أدمني بيزانتاينو تاس أكم إياتي إسان خافروتا رحمة ربي الرافقاتي tanaaf yoo biragee isa rukutuun irra jira jechuun gootummaan loleen ajjeesee kufeem ni boqoteem. Dursaan sadaffaa Abdullah ibn Rawaas hanga wareegamutti dirqama isaanii baheem. Leenci Islaamaa Khalid ibn Walid radiyallahu anhu ajaja waraana muslimaa ta'uun filatame. Innis waraana muslimaa gara duubaa akka hin dhiibanne gochuun bifa haaraan hiriirsuudhaan jihaalee adda addaatiin diina irratti waraana baneem. Waraanni Beezaantaayin irraa ta'ee wal dhiisee bittinnaahuu jalqabe. ajjeefamuun dursitoota sadee waraana muslimaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bira hangeen karaa Jibriiliin bifa waahiyyiitiin ture. Isaanis gadda cimaa keessa leetuudhaan gara mana Jaafar deeman.
yeroo mana isaa gayan Asmaan ijoollee isii dhiite nyaata qopheessaafii jirti. Gocha kana Asmaan afaan isiitiin iyyoo dubbattum yeroo ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam dhufan fuulli kabajamaan isaanii gaddaan guutamee ture. Onneen kiyya sodaa fi rifannaadhaan waan marfameef rukutaa ture. Waa'ee Jaafar gaafachuu odoo barbaadu waan sodaadheef niin dhiiseen nagaa nagaafataniiti. Ijoolleen Jaafar eessa jiru naan ja'an niin dhiyaameef. Akkuma dhufanii Rasuuliin sallallahu alaihi wasallam marsuudhaan miira gammachuutiin hundinuu ana jechaan sagalee iyyaansaatiin isaan irra taa'uuf wal dorgomuu jalqaban. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam ijoollee tiyya bobaa isaanii jalatti haguuganii hammatanii odoo ta'anii ijji isaanii mimmaaniin kan guutamanii argeen hiqqiffataniiti booyan. Yaa ergamaa Rabbii maaltu isin boochisa? Waa'ee Jaafarii fi hiriyoota isaa wanti dhageessan jiramoo je'eetiin hollachaa isaan gaafadheem. Eeyyeen shuhadaa'ota yookaan wareegamtoota ta'anii jiru naan ja'an. Yoo boo'insaa fi iyyansa kiyya dhageen gammachuu fi hofli fuula daa'imman tiyyaarraa tures ni badeen. Dubartoonni ollaatiis na jajjabeessuuf walitti qabaman. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam sagalee laafaadhaan Asmaa hin boo'in, qoma keetiis hin rukutin jechuun erga isii gorsaniin boodam Jaafar nama jannataa akka ta'e gammachuu itti himan. Maatii isaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka gargaaruuf eegumsaas isaaniif akka godhu du'aa'ii godhan. Gara intalli isaanii Faaxumaa yoo deebi'an isiinis boo'aa turte. Jabaadhu hin boo'in ja'anii isiis erga jajjabeessanii boodam maatii Jaafar gaddarra waan jiraniif nyaata hojjedhuuti fidiif jechuudhaan ajaja isiif dabarsan. Isaan hunda Rabbiin toltuu isaanii irraa jaalatum. Seenaa sahabotaa guyyaa irraatiis xumurree jirra. Salli alaa Muhammad yaa Mustafaa Rabbi bakka nuuraan dhalatee Madiina deeman nabi seenaa isaanii dubbadha har'a sahaaba nabi. Salli alaa Muhammad yaa Mustafaa Rabbi bakka nuuraan dhalatee Madiina deeman nabi seenaa isaanii dubbadha har'a sahaaba nabi.